Anta areke dhuge hin beeku dhugaa. Dhugdee hin beektu. Let's go dhalla. Asma. Tuttu fi There's a lot of bad things that they were. Sole angaru Abrahamiti ati soretti machoftani sin argum barbada dhugaa rabbi. Ani macha ulat. Rabbi Islam mashin bukanaan hin machaa'ani yooni tokkuma kanaan hin machaa'an. Ko kana kan jedhe solee machaa'e yaati. Waa solanii waa manni godhu laali machaa'e solanii laala. Akkeetu machaa'anatti fakkaatadha. Maal solee ati gaafa machofte maal goota? Odaa mancaccabsana fuuldura ka jiru. Akkasaan maal godharee machaa'uun kee maal faayidaa qabaree? Laali kun. Asma. Beekaa miti irratti kukkufa malee. Dhugdee laafofta taana faayidaa maal qabaree nama tokko tokko amma gaafa dhugan paaworii godhaaf dhugaa rabbi kee kun hin badi. Gaafa reefuma annu gaafa. Orang dhugee iyyuu qaxxaree kan deemaa galu jira beektaa tokkuma dhugeemee bakka girgiddaa gamaa gamanaa kan qabatus jira. Tokko immoo paaworii dhuma duratti hin qabne argataan ta'e yoo dhuge fayyasuus. Maal irratti? Maatti argiteeti? Waan fedhe. No, ani goota jechuu barbaadani goota bakka goota ta'a bakka kan duratti lolleefaa lolii jedhaan yeroo hunda odoo dhugeessi jechiisa gaafa kanaan gaarabbii dubbachuuf. Ina biraarraayini nu galee. Loliin immoo dhugdeen laaqoftee mi'arratti kuftataanaan hin dhugin qashte akkasumatti goota ta'uu keenu wayya. Ay, Yesus. Wai aine na beso lan jala. Maatiin keenyan beektanii maqicha. Maqaan inni tolasaa adurree. Ani nama ammaati jettu kanan beeku be. Sola. Sooriin waan ani jedhin barreessan abbaa manaa sooriin iddoo kana argatte natti maqaa isaan jedhu. An abbaadhuma manaa tokkoon arganne dhugaa waaqaa lafa. Muarako. Sian pere akkana si godhin bay video keffetti. Cufi dirqim. Tinafne. Achisi asik as. Khalid, yes. Alessa wajjin ol ta'e She is my baby. She is my wife, Huh? Abbaan manaa ko social media irraa kan baaneen beekta baatu. Amma galee rukkute. Maaliif? Amammoo ibsa kanan deebii amma ni lafa diige. Amma deebi'een. Amma sitti giddi daqiiqaa sabbisa jennaan dideebe. Akka tokko ta'e jechuudha asii gadi hin ta'uun kanarraa. Oh, isinan qaxaqqata. Amma fakkaan dhufnee baay'ee jechuudha. Kufee olii daraja kanarraa. Yoo qabde malee intinichi kuffisa daraja. Kanaaf sun hin deeman. Harka isaa qabdee deemuu qabda. Soore. Eenyu qaxaqqattaa? Mucaa xiqqaa tokko jira nu gamsiise anchi. Kolfimees jedhu isaanu maaliif eeyyu? Ilkaan kimaateera. Maqaa Yesuus era cufii walitti deebisii begeetaas. Era Yesuus. Ilkaanichi sirriin turre moo waamee qaballeessanii edde biyya galtee gaa waaqayyee. Sirrii miti jalqabumaa sirrii miti xiqqoo sirrachuu qabayyu. Sheeritti godhimee dhufu mucicha. Eenyutti maama raattaati?
Ani waan personaalii koo social media irratti nan baasa hosti fakkaata. Muara konni kono sirriidha garuu isuma sirriidha garuu anatti immoo naan taane akkasumatti ennaan laalu akkasumatti gaafa nu ba'ee laalu hunda baasanii dubbii namaatu zakkaaraate isa jiru affeerini kan affeerame ati kan Sirban qabdu sirba naafanii faatiin banta. Araani mana namaa dhufeen jira keessummummaa dhufeen jira. Ati bakka deemtetti raftaa keessummaa deemtee raftaa? Maaliree udduun taa'uun warra udduun irra jiruu fi nuta udduu sin qabnu. Ani ashqabaacota warrantiniitu na ashqabaaci sooree aynee faannaneetu bakka isaaniif wayyo. Akka? Waanuma muudii ma tokko haati kwaaduutu muudii ma tokko hin qabu. Ma haaraa taate moo sin beekani? Maalaa softaa? Akkan taane nan beeka akkasumatti namtitti qiliflifii wayiiti namitti. Qiliflifiin dhiiraan moon taatu yoomii. Akkamitti shuurii taataati dhimma kiyyatti akkasitti hagas na beektaati. Kiristoosiin nan beeka namittiin kuni yoo taate bakka ani maal si jedhu. Sanuu maal jedhanii akka YouTube irratti immoo maxxansan oduu argite. YouTube irratti waan jedhanii immoo maxxansan oduu argite. Maa jiru? Waan baay'ee. Saadhiin bayas jala deemite achitti intiniite. Nama akkasiin ajibbisiisaa mana. Nama wayii waa intinii namaa hin beekne. Sagaleen taane beekun bana garaachin laafii isaati. Ola. Tokka garaa keenya maaliif irra teenyee boonyan? Gaaffii manuti gaafannu iyyuu dhiisanii isaan waa'ee biraa haasa'u gaafa maglacaa laatan iyyuu hin argine. Yoo dinneerree. Yooniin jirti moo sa'aatii kana meer sheeritti godhime. Yoo dheeratti godhate si dabalati. Taanaan tokkumatta. Hidhiin keessikkoonni dur bareeduun qannase miidhichas toksiisteettamoo deel kan godhatte. Maazariin na bira jirti soole maazariin nagumaa asiin jechaarti. Kottu si laalaan jirtu bee kottu si dhageessi malee si dhageessi dhugaa rabbii si malee si argine. Achi teessee lafa laftaati. Nagumaadha. Anchi. Nagumaadha. Hin jedhu nabbooni. Dhugaa isaaniiti maaliif jedhu? Atu miidiyaa irraan fidiinsi jedhu hafuuftitti dhiisime baane. Ooma fidere ani maal na mul'ise na ciraa irtiin jedhe malee. Durayyuu suura hin fidiinsi hin jenne hin dubaa'een na jirtu. Jette maal gocha kana kaastaree? Luqqaatitti. Kottu gadi bahi kaasilaa sina dhugaa rabbii si argaa hin jirtu. Ganama wal jala jantu. Inoo yoonii gashi.
Meerre yooni. Kuno dhufe dhugaa ganama wal jala jantu edee koomenti barreessa. Maal abbaa kee wal jala jannaante. Eddeen hin jirretto. Eddeen quban qabnetto. Kimisaa nyaannee irrannu. Maaltu ta'e chaatara isolan. Rafaar taate ante. Maaliif sagalee furdate? Rafaar tamal. Maalte kalee sarramne bar dhugaa rabbi saatii 11 ribina naraa bade. Ma. Naqabu de bakka TikTok scroll tu mongodu like sanage. Nasare mukaddar. Amma video cufanna. Anis sorenis cufanne teenya sufa. Maal video cufatta koy me video maali cufatta bay maaltu ta'e chaata bani video. Maali yooni ishee guddifanna yoo dhibe. Koy ye kaso yela buso. Erga ilkaan saam sibiilaan xaxeemmoo bakka kolfuu sodaate maanni haa dhuguu qaba. Ofirraa baasu fanani dhugaa rabbii aduun ji'aa deemee salacha'e. Si salacha'e. Arrabni kee achumarra oola miti. Khalid akkam nagaasaati. Inta'uu inni yooni yeelaa zimmeeyna ilaali dhugaa waaqayyo. Maatti beektaati maatti shuurii taate bro. Eenyuun ni taati? Ela kala. Wala korrofani gayon. Ani gaafannu manni kiw dhukko naa ta'uu dide. Inni hoggane mucaa keenya nurkaa fuudhee cuf bani. Inde? Beeb. Ani ajajee beekamoonni waggaa lama abbaatti. Maala ajajee beekta dhuubu. Guyyaa lamatti dhufe? Beeb. Kifachu beeb kifachu. Malishillaacho. Kana duwwaa miti. Nambaa gaafa isheen jettu ndaatochi beebe. Ndaatochi. Deebisi gaaffisan si deebisi. Ana maana waamtee ana bilbiltee na waamtee deebisi. Bloki jala baasee de bloki jala baas aswachu ahun aswachu yetiin jedhe. Mbaaste maanni sekendi tokko motorteetti. Ay Yesuusi. Ay Yesus. Ay. In konkone jedhe birra gadi taa'ee konkone guyyaa lamaan sadan. Amma walitti bu'an immoo ganaa dhufa no as jalatu jiraate immoo dhufee beebi cufee viidiyootti hin jedhe. As jala jiru malee. Dhufennaan ma torbee lama sadii la yooni zimme torbee lama sadii booda laaliin seede. Ay dhugaa dubbachuu wal jaallatu soolan jaallatteettiin. Dhugaa waaqa jiraata zimmeen alaala. Ani waan ilaalee qaba. Walitti bu'uu danda'u garuu amma jirtu kanatti jaallatteetti dhugaa dubbachuuf. Dhugaa amma hudduu ishee dhaqqotti jaallattee. Haadha ishee bira jirti sagalee akkasii qashtii. Sobde maazarii bira jirtu ba'a. Alaan oola. Isi. Nagaa gaafatta? Nan gaafadhaan. Ibraan jiru ilaa kaateedha kaarti. Kaateen maal naqin taa'e maal? Masuwasa. Ibraan jiranii bakkee dhattaare. Obse maalati isa kam qabsoofteetta lukkaatu. Qabsoon xumuramee jirti. Anu maalii waan dubbattanii yoo laallattanii. Dhaamsita nagumaa dhiyyoonii hin caadhamu kana. Akkam nagumaa? Akkam jirtu haadha sooree nagumaasin? Jirta akkam? Jira dhugaa nagaa keessanii? Nagaa galata waaqayyo. Mucaa keessan kana baay'ee jaallanna. Gabbara meeqa fiduu qabnaa? Gabbara biyyatti gaafadhaa kaa. Malee ani hin beeku. Okay, aadaa biyya beeka. Okay, ishaa ta'u bakka baay'ee jaallanna mucaa keessan immoo. Yaa ta'u jaalalli shaggumaan mako. Jechuun umurii dheeradha. Aduh, gabbara Waa kabbaraan beekan isaadha. Ati daffaaree akkamii likis
siidha matiyoon. Maalan nan jaalladhe si ta'uu jaallate maalan sodaadha reesol. Adoo amaatii sodaata. Yes. Inni maannoo katebe yooni innoo katebe gaadabbi gaafa maazarii na biraa Gabatanyaa fi si qaba jechuudhaan sooretti. Jaalala dhugaa si qaba. ilaalaa jirtin jenneen garuu Maafni ishee baree silaa. Ishee kan akka barbaadan ol fuudhanii mukarra kaa'anii gombisanii haadharraa maal qabu. Haadha ishee faana isa isheen tiktookii irra dhufte fuudhanii bayyesus Oromoo saafuun beekna Oromoo wanti sarkoo. koo maal akka ta'e beektaa jalqaba immoo natti mee ture. Suura maazarii kaasii ittiin fayyadamin gaafati waa balleessitee gadi garagashoodhe jalqaba natti mee ture. Garaan irra Yenna isheen utuu biyyatti hin galiin suura tokko argeen kaasennaan kaastee turte yoon. Galtee maxxansitee qacam godhe ka Oromoon kenni. Baalageedha barasirraa. Ummati miidiyaa kanarraa kun yoo macarrashaa baalagee eekkoonaa jiru. Dhugaa rabbisitti baay'ee jechuudha. Stooppidii beektaa.